Akkam jirtu daawwattoota Tiyyaatii baga nagaan gara Tiyyaatii dhuftan isiniin jedha. Har'as viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufeera. Har'a viidiyoon isinii fide hammattuu miidhalee hammattuu harmaa godhatanii rafanidha. Warri haaraa taatan subscribe gochuun gara maatii kiyyaa dabalamaa isiniin jedha. Akkuma beektan hammattuu harmaa yeroo baay'ee nu fayyadamna nuti dubartoonni. Yeroo gariifaa osoo hin baafatiin guyyaa godhanneetiin halkan ittiin rafnaa dadhabnees ta'es sababoota garagaraan osoo yaadatiinis ta'ee uffanneetiin rafnaa jechuudha. Inni immoo miidhalee garagaraa qaba qaama keenya irratti ta'es jechuudha. Miidhalee inni nutti geessu keessaa mee muraasa haa ilaallu. Tokkoffaa akka dhiigni keenya hin tamsaane godha jechuudha. Keessattuu yoo argitan hammattuulee sibiila qaban jala kana waan nu qabuuf sirritti waan nu qabuuf akka harmi keenya nu qabu taasisa akka seeloonni keenya dhiiga keenya hin raabsine taasisaa jechuudha. Inni lammataa immoo hirriba gahaa kan qabne nu godha jechuudha. Waan nutti maxxanuuf akka hirriba gahaa hin rafne nu gochisa jechuudha. Qaama keenya walitti sunturuudhaan akka hirriba gahaa hin arganne nu godha jechuudha. Inni sadaffaan immoo fangasiin akka uumamu taasisaa jechuudha. Kun immoo akkamitti uumamoo naan jettanii hammattuudhaan harmaa fufurdaanii beektanii kan ispoonjii irraa hojjetamu jechuudha. Inni sunniin yoo rafnu ho'iinsi waan uumamuuf hafuuraan waan nu fursuuf akka jiidhinsaa fi ho'iinsi uumamu waan taasisuuf fangasiin salphamatti akka uumamu taasisaa jechuudha. Inni afuraffaan immoo gogaa qaama keenya gurraachessuu danda'a jechuudha. Akkuma beektanii hammattuu harmaa yoo godhannu waan nutti maxxanee sirritti nu qabuuf kan nu qabuufaa yoo ta'e jechuudha. Gogaan qaama keenyaa sun yeroo guyyaa yoo godhanne gogaan qaama keenyaa bakkee sun ni gurraachata jechuudha. Inni shanaffaan immoo qaama keenya dheekkamsiisa jechuudha. Qaamni keenya ni beektanii yoo sirritti keessattuu hammattuudhaan harma keessanii hin ginneef yoo godhatan qaamni keessan sirritti socho'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu hammattuulee harma keessanii yoo bittan harma keessanii kasinirratti isinitti qabu osoo hin taane kan isinir diqqoo isin harma keessan gitu wajjin bitadhaa isiniin jedha. Kan biraa ammoo hammattuu harmaa yeroo baay'ee godhatina guyyaa yoo godhatan halkanis godhatanii harrafinaa jechuudha. Guyyaas mana keessa yoo taatanii godhachuu dhabu isin hoyya jechuudha. Faayidaa baay'ees waan hin qabneef namoonni garee akkuma beektan harmanii bareechaa ni guddisaa jedhaafa hammattuu harmaa gugurdaa godhatanii yeroo baay'ee akkasumas jechuudha. Hammattuu harma yeroo baay'isanii godhatanii rafan namoonni garee akkuma argitanitti harmiin bareedaa hin guddataa jedhaniitiin jechuudha. Faayidaa isaa malee odoo miidhaa isaa hin beekin jechuudha. Akkas godhanii isinis kana gochuu irraa of qusadhaa isiniin jedha. Viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaata. Yoo jaalattan like, share, comment gochuu hin dagatina. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinuuti kan har'aa kana fakkaata. Akka jaalattan abdiin qaba. Nagaatti isiniin jedha.